lallabaa wangeelaa soorumaa anbisaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makkana yesus daalatti irraa lallaba dubbii sagalee waaqayyoo mata dureen isaa guyyaan cidha oolichaa yoomi laata jedhu wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 20 hanga 24 irratti hundaa'uudhaan isiniif qabatee dhiyaateera itti heebbifamaa. waan hundumaa dura nagaa waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa fura qulqulluu sin gaafadhaa. nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti kaabaaf kibba baaf lixa kan jirtan martuu hundumaaf nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa. ergaa waaqayyoo bara kana dhalootaaf laphee korra kaa'ee isiniif dabarsuuf ka'een jira. wangeela gooftaa keenya yesus kiristoos isa qulqulluu Luqaas caafe boqonnaa 17 lakkoofsa 20 hanga 24tti kan jiru dubbisuudhaan sagalee waaqayyoo waliin nageenya. mata dureen isaa dhufaatii mootummaa waaqayyoo jedha. dhufaatii mootummaa waaqayyoo jalatti akkas jedha nan dubbisa. yesus mootummaan waaqayyoo yoom akka dhufu warra fariisotaatiin gaafatame deebii isaaniif deebisees mootummaan waaqayyoo milikitaan himameen dhufu homtunuu silaa as jira yookiis achi jira hin jedhu. kunoo mootummaan waaqayyoo gidduu keessan jira jedhe. mata dureen lammaffaan deebi'ee dhufu ilma namaa jedha. itti fufees bartoota isaatiin yeroon isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko illee arguudhaaf hawwitan hin dhufa hin argitanis ilaa inni achi jira yookiis immoo as jira isiniin jedhu. isinis immoo hin dhaqinaa duukaas hin fiiginaa. balaqqeessi bantii waaqaa gar tokko hamma gara kaanitti balaqqeessa akka ibsu ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma hin ta'a jedha. hin kadhanna. waaqa dur turtee ammas jiraattu waaqa guddaaf waaqa amanamaa waaqa jabaa beekaa kan taate ati waaqayyoodha. barri mootummaan kee daangaa kan hin qabne bara baraan kan jiraattu si galateeffachaa sa'aatii kana si kadhanna. waa'ee gochaa kee waa'ee gaarummaa kee waa'ee yeroo kana nuuf kenniteef galanni foqubaa guddaan siif haa ta'u. waaqa Abrahaam Siyaaq isa kan Yaaqoob bara baraan jajamii kabajamii. dubbii sagalee jireenya bara baraa waan nutti dubbachaa jirtuuf ulfinni siif haa ta'u. gurra qalbii sagalee keenyaa bani nu dhageessisi. jireenya bara baraan nu ga'i. kanaan kan mormu hamaan diinni seexanni haa du'u. diiyaabiloos bara gara dhumaatti ka'ee hojii afur qulqulluun kan mormu sa'aatii kana gab cal'a jedhu hojii kee nuuf hojjedhu. maqaa ilma kee gooftaa yesus kiristoos itti nu jala. addunyaa na dhaggeeffatu kaniitan gadhiisam kan qabdanis lakkisaa uumamaa harkasaa barbaada gooftaatu. ergaa waaqayyoo bara kana dhalootaaf laphee korra kaa'ee mata dureen guyyaan cidha oolichaa yoom laata kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. utuu mata duree kootti hin darbiin fuulduraa introdakshinii yookiin immoo ibsa kan waa'ee nama waaqayyoo Luqaas kanan ibsu. Luqaas hojii ogeessaa yookiin immoo madiisiin kan jedhamu kan hojjetudha. achi keessatti gargaartuu Phaawulos ture. macaafota lamas akkasuma barreesse. innis wangeela ofii isaatiidhaaf hojii ergamootaadha. kan inni barreesseef nama biyya Giriik tokko maqaan isaa Teefiloos jedhamu uf barreesse. bara sana keessatti inni bartuu gooftaan ture. akkasuma wangeelli Maatiyos wangeelli Maarqos fuula isaa dura waan jiruudhaaf wangeela Maarqos bu'uura godhateeti kan inni barreesse. kan inni barreessetti bara gidduu galeessaa 65 hanga bara 70tti. wangeela Luqaas boqonnaa 1 hanga 4tti akkasumas hojii ergamootaa 1 hanga 2tti in argina. akkas jedha waa'ee dhufaatii mootummaa waaqayyoo. namni waaqayyoo kun edda dhugaan isaaf galeef edda yesus kiristoos duukaa bu'ee in dubbata ture. waa'ee dhufaatii mootummaa waaqayyoo warri faarisotaa isa gaafatu turan. dhufaatii mootummaa waaqayyoo jedha. dhufaatii mootummaa waaqayyoo jalatti mootummaan waaqayyoo mootummaa kan dachee kanaatu hin taane kan lafa kanarraatu hin taane mootummaa bara baraan darbuu hin dandeenyedha. mootummaa sabasaaf namasaaf biyyaaf dhaabatudha. lafti kun hin darba namni kun hin darba dacheen kun hundumtuu hin darba garuu mootummaan waaqayyoo bara baraan darbee
kan namoota hundumaa geggeessudha. Mootummaa Waaqayyoo jechuun mootummaa isa Waaqayyoo irratti mo'u jechuudha. Maarqos boqonnaa 1:15 argina. Barichis raawwatamee mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa geeddaradhaa wangeelatti isaa manaa jedhan. Akkasuma waa'ee dhufaatii mootummaa Waaqayyoo wangeelli Maarqos in ibsa. Barichi bara raawwataa, yeroon sunis xumurameera waan ta'eedhaaf yaada garaa geeddaradhaa wangeelatti immoo amanaa jedha. Deebi'ee dhufuu ilma namaa jalatti balaqqeessi bantii Waaqaa keessaa yeroo balaqqeessu gara kaanitti hanga gara kaanitti jedha. Akkasuma milikkitoonni gurguddaan in ta'u bara dhufa ilma namaa sanatti jedha. Kanaaf namoonni baay'een milikkitaadhaan as yookiin achi jira isiniin jedhu, isinis immoo duukaan fiiginaa, duukaas hin dhaqinaa jedha. Ilma namaa jechuun maal jechuudha yoo jenne maqaa Yesuus ittiin ofiisaa waamudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8:20. Yesuus immoo waangonni boolla qabu, simbirroonni manneen qabu, ilmi namaa garuu lafa mataa isaatti hirkifatu hin qabu jedha. Ilma namaa jechuun maqaa Yesuus ittiin of waamudha. Yesuus Kiristoos gaaf tokko abbaa isaa Yoosef irraa haadha isaa Maariyaam irraa yeroo dhalatetti yeroo garaa guutuudhaan dadhabbii baadhattee yeroo isheen adeemtu keessatti, mucaa kakuu kana yeroo baadhattee adeemtu keessatti gara itti goraniif lafatti mucaan ba'eessi kun dhalatutti dhibame sayitiidhaaf dallaa horiin keessa nyaattu keessatti Yesuus Kiristoos dhalate. Yesuus Kiristoos guyyaa gaafasii kaasee maqaan itti moggaafame. Yesuus jechuun afaan Ibrootaatti hiikame Yooshiyaa yookiin immoo Masii jechuudha jedhu. Waaqayyo fayyina yookiin immoo fayyisaadha. Kiristoos jechuun afaan Giriikitti inni yeroo hiikame isa dibame yookiin ilma jedhamee isa nuuf kennameedha. Kanaaf maqaan kun lamaan Yesuus Kiristoos jedhamee maqaa dhalootaatti dabalamee waamame. Yesuus Kiristoos akkuma dubbate waa'ee mootummaa abbaa isaatiitti kan inni dubbate. Dhufaatii mootummaa Waaqayyoo, waa'ee deebi'ee dhufuu ilma namaa. Yesuus Kiristoos hin turu, hin dhufa, akka abbaan isaa abdachiise deebi'een dhufa sabiteedhaaf. Kanaaf waan biyya lafa kanarra jiru hundumtuu gar tokkotti akka deebuun isarra jiru, mana Waaqayyootti akka hafan, mana qulqullummaa Kiristoos keessa dhaloonni akka hin baane dubbatee ture jechaadha. Kanaaf sagalee kanarratti hundaa'uudhaan guyyaan cidha oolichaa yoom laata mata duree jettu qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Mata duree kana keessatti namni hundumtuu of ilaaluun ergaa isaa fudhatee jireenya bara baraaf qophaa'uun isarra jira. Guyyaan cidha oolichaa yoom laata kan jedhu kana xiqsiiwwan ni wajjin tuqaalee nuuf kenname walijjin ni ilaalla. Guyyaan cidha oolichaa yoom laata kan jedhuuf tokko gaafa inni qulqulluu abbaa keenyaa mul'atu. Akkasuma Ibroota boqonnaa 10:37-38tti akkas jedha nan dubbisa. Caaffanni qulqullaan yeroo xinnoo isheetu jira, inni dhufuuf jiru sunis immoo dhufa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kootii amantiidhaan jireenya dhugaa hin argata. Namni yoo dugdaanatti gate garuu garaan koo ittiin gammaduun jedha. Kanaaf gaafa inni qulqulluu abbaa keenyaa mul'atu inni jedhu kuni hamma samanachuu keessan sagatii guddaa qabu sana tasumaa hin dagatinaa. Caaffanni qulqullaan akka dubbate kunoo inni qulqulluun abbaa keenyaa kun hin dhufa malee hin turu jedhee abbaan ergaa Ibrootaa kun hin barreessa ture. Saba isaatiif namoota achi jiraniidhaaf barreesse dhaamsa kana hin erga. Kanaaf guyyaan cidha oolichaa yoom laata isa jedhuudhaaf gaafa inni qulqulluu abbaa keenyaa mul'atu. Yesuus Kiristoos hin turu, hin dhufa sabiteedhaaf bara sana keessatti cidhni gurguddaan akka geggeeffamu hin beekamaa jechuudha. Inni lammaffaan guyyaan cidha oolichaa yoom laata kan jedhu gaafa Waaqayyo ergamoota isaa wajjin nuuf mul'atu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25:31-34 jedhannee ilaalle amma 31 irra isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Yesuus ammoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin hin dhufu, yommus teessoo ulfina isaatirra hin taa'a kan jedhudha. Yesuus ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hin dhufu. Bara itti ilmi namaa dhufu sana keessatti Yesuus Kiristoos yeroo dhufu sanatti wantoota lama gargar baasuudhaaf kan inni dhufu. Inni duraan akka hoolotaatti warra fakkeeffaman, kaan immoo akka re'ootaatti warra fakkeeffaman. Akka hoolotaatti warri fakkeeffaman sun gara mirgasaa akka ta'an, akka re'ootaatti warri fakkeeffaman sun immoo gara bitasaa akka ta'anii gargar baasaniituti
tullu qulqulluu isa kan waaqayyoo sanatti akka galaniidhaaf warraa hoolotaaf hiyyamni kennamamaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 irratti yoo dhannee ilaalle mul'ata argite kana akkuma kanaan barreessi namni hundumtuu ilaalee dubbifachuu akka danda'u ittis adda baafachuu akka danda'uudha. Akkasuma ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge boqonnaa 8 lakkoofsa 18-19 irratti akkas jedha. Abbaan ergaan kun yeroo xalayaa kana barreessuuf magaalaa warra Roomaa yookiin waldoota warra Roomaadhaaf dhiphinni keenya siyaanaa kuni ulfina isa ganaan mul'atuuf jedhu kanarraa wajjin ol bukkee qabamee in ilaalamuudha. Kanaaf mul'achuu ijoollee waaqayyoo uumamni hundumtuu dhimma ni eeggachaa jiru jedha. Kanaaf gaafa waaqayyo ergamoota isaa wajjin nuuf mul'atu gaasana cimni gurguddaan nuuf hin geggeeffama. Inni sadaffaan gaafa inni nuuf abdachiifamee nuuf mul'atu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Ani dafee nan dhufa jedha. Namni tokko illee gonfoo moo'icha isa kan keetii si dura akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu jedha. Mootummaan Waaqaa mul'ata. Gaddi koo isa dhumaa raawwata. Boo'ichi jiru achi keessa. Hoolichatu isaanii geggeessa. Mootummaan Waaqaa mul'ata. Gaddi koo isa dhumaa raawwata. Boo'ichi jiru achi keessa. Hoolichatu isaanii geggeessa. Inni dhufaa Yesuus inni dhufaa. 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 Inni dhufaa gargaaraan koo inni dhufaa. Inni dhufaa Yesuus inni dhufaa. Inni dhufaa Yesuus inni dhufaa. Yesuus Kiristoos akkas jedha. Inni abdachiifame sun an dafee nan dhufa. Gonfoo moo'ichaa isa sitti kenname sana isa siif kenname sana eenyu tokko irraa fudhachuu akka hin dandeenye siifti kenname kana jabeessi eeggadhuudha. Nama hamma dhumaatti cimee dhaabatu kana utubaa qulqulluu miidhagduu tokko jirti isarratti maqaa isaa nan galmeessa. Bara dhufaa ilma namaattis namni tokko isarraa utubicharraa maqaa isaa molquu hin danda'uudha. Yesuus Kiristoos hin turu hin dhufa. Gaafa inni dhufu sana keessatti maal akka ta'uu hin danda'amu beenyaan nuti qabnu Kiristoos hin dhufa. Yeroo dhufu sana keessatti maal akka ta'u mallattoo dhufa ilma namaa tokko mallattoo dhufa ilma namaa Yesuus Kiristoos hin dhufa. Bara sana maaltu akka inni ta'uu danda'amu nan dubbadha. Tokkoffaan garaa namaatu didaa ta'a. Lolaaf oduu lolaatu hammaata. Mallattoo dhufa ilma namaa sana irratti tokkoffaan garaa namaatu didaa ta'a. Lolaaf oduu lolaatu hammaata. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Maarqos caafe boqonnaa 13:8 irratti akkas jedha. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Sochii lafaa iddoo adda addaatti beellis hin ta'a. Wanti kun garuu jalqabaa ciniinsuuti jedha. Mallattoo dhufa ilma namaa kana keessatti sabni saba irratti mootummaan mootummaa irratti namni ol irratti abbaaf haati akka ol hin galle haatii fi intalli akka ol hin galle iddoon kun hin dubbata. Kanaaf mallattoon dhufa ilma namaa maali yookiin yoomi yoo jedhani namoonni baay'een Kiristoos akkuma waan achiin afeetti fakkaata. Inni nuuf abdachiifame sun garuu hin turu hin dhufa. Kiristoos jalqaba dhufeera hammas deebi'een dhufa. Jalqaba warra badan barbaaduudhaaf lubbuu isaa kennee aarsaa godhee dhaloota kana barbaaduudhaaf dhufe. Inni lammaffaan garuu yeroo dhufutti warra akka seeraatti jiraatan warra akka seera kanaatti hin jiraanne gargar baasuudhaaf warra jallootaaf warra qulqullootaadhaaf Kiristoos firdii dhugaa kennuudhaaf dhufa. Sarara Yohaannis boqonnaa 2:18 irratti akkas jedha. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessanitti. Ammas warri Kiristoosin morman baay'ataniiru.
Kanaafis yerichi isa dhumaati akka ta'e nu hin beekna. Yeroon kun yeroo isa dhumaati. Yeroo irratti ka'u, yeroo itti dhiigni namaa dhangala'u, yeroo itti lubbuun namaa badaa jiru, yeroo hundumtuu biyya irratti namni nama irratti, mootummaa irratti namni olii isaa irratti ka'aa jiru. Sababitiidhaaf mul'achuun ilmi namaa mul'ateera. Sababitiidhaaf milikkinoonni kun hin ta'u. Lammaffaa Phexros 3:4 yoo dhaqne argine akkas jedha. Waa'ee sagalee kanaa dubbata. Mallattoo dhufa ilma namaa inni lammaffaan muddamaaf dhiphinatu baay'ata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 37 irraati. Isaanis Isaayyaasiin Hisqiyaas mootichi barri kun bara rakkinaa, bara hadabaaf, bara salphinaati. Akka yeroo dubartiin deessuuf jettee humna ittiin ciniinsifattee deessuu dhabdeeti jedhe. Hisqiyaas namni Waaqayyoo Isaayyaasitti ergaa tokko erga ture. Barri kun bara rakkinaa, bara muddamaa ta'e. Sababitiidhaaf egaa maal goonu jedhe mala gaafate. Warra mala gaafataniif muddamni dhiphinni yoo baay'ate iyyuu isaaniif warri Kiristoosin eeggatan malli kun isaaniif jira. Mallattoo dhufa ilma namaa inni sadaffaan seera malee jiraachuutu baay'ata yookaan qullaa deemuu safuun badee. Lammaffaa Tasalonqee 2:9-12 kan jiru nan dubbisa. Inni seera malee jiraatu kunis gocha seexanaatiin wanta hojii aangoo milikkitootaaf dinqii fakkaatunis hin dhufa. Inni seera malee jiraatu. Bara kana keessatti dhaloonni baay'een yeroo kaanii ayyaana malee seerri hin jiru jedhanii akkuma dubbatanii, seerri nun barbaachisu akkuma jedhanii. Abboonni keenya garuu yeroo dubbatan akkas jedhu. Waa sadi biyya lafaa kanarra yeroo jiraattutti sodaadhu jedhu. Inni jalqabaa Waaqayyo guddaa, Waaqaaf mootii hundumaa waan ta'eef isa sodaadhuudha. Lammaffaan lafti kun lafa ati irra jiraattu ta'eef yeroo jaallatetti waan jaallates gochuu waan danda'uuf sodaadhu uumaa harka Waaqayyooti. Inni kan biroon mootummaa harka Waaqayyootu dhaabee lafa kaa'e. Sababitiidhaaf ulfina kennitee kabajjii wajjin jiraachuun si barbaachisaa jedhu. Seeraan morma dhaloota baay'ee kanatu seera yerootti morman, garuu seerri kan Waaqayyoo jira, kan mootummaa jira, kan hawaasaa jira, kan waldaan kiristiyaanaa jira. Kanaafuu seera malee warra jiraatan kana qullaa deemuu yookiin safuun badee jedhu. Bara itti dhaloonni safuu dagate kana keessatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 16-15 irratti hin argina. Sagaleen tokkos kunoo ani akka hattuun dhuftutti nan dhufa. Namni dammaqu, namni qullaa isaa adeemee saala isaa bakkeetti akka hin mul'ifnetti inni uffata isaa eeggatu kun agammadu jedha. Namni uffata isaa eeggatu kun agammadu. Qullaa isaa adeemee saalli isaa bakkeetti akka hin mul'anne. Bara ammaatti dhaloonni nuti wajjin jiraannu kun obboleettisaa obboleettii yoo argine kaan handhuura isaanii bakkeetti mul'isaa akka jiraatan uffanni qulqulluun kan Waaqayyo kenneef ofirraatti kabaja akka hin qabne obbolowwan dhiiraas hin argina. Kanaaf namni garuu akkasii gammaduudha. Lammaffaa Qorontos 5:1-5 fudhannee ilaalle. Godoon jireenya lafarraa kun jiguudhaaf jira. Kan bara baraa kan keenya olafatee jira. Sababitiidhaaf qullaa keenya kana kan itti dabalannee akka nuuf dhoffamuudhaaf uffanni qulqullaan nuuf kennameera jedha namni Waaqayyo yeroo dubbatu Phaawulos. Kanaaf bara itti namni hundumtuu safuu dagatee taa'aa jiru kana keessatti Kiristoos milikkitoota akkasiidhaan hin mul'ata. Inni arfaffaan mallattoo dhufa ilmi namaa maaloodha yoo jenne, baratu miidhagee nama goyomsa garuu hamaadha. Barri kun bara hamaadha, gaarii fakkaataa simiidha. Qalbii ogummaa horadhu, Waaqayyoon uumaa sodaadhu. Barri kun bara hamaadha, gaarii fakkaataa simiidha. Qalbii ogummaa horadhu, Waaqayyoon uumaa sodaadhu. Barri kun miidhageetuti dhaloota baay'ee, namoota baay'ee goyomsa garuu hamaadha immoodha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24:37-39 yoo dhannee ilaalle akkas jedha. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaanni badiisaa durii amma gaafa Nohi markabatti galeetti namootiin nyaachaa, dhugaa, fuudhaas heerumaas turani. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haaree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Kanaaf
barri kun miidhagina namoota baay'ee lubbuu dhaloota baay'ee balleessaa jira. Garuu bara bitaa malee barri isin hin bitin jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Dhaloonni baay'een baraaf akka gugguufaa jiru, baraaf akka bitamaa jiru namaaf hin gala. Inni kan biroon tokko lamarratti kan nun arginu Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarraa hin dhufa. Yesuus Kiristoos bara inni itti dhufu kana keessatti waan lamaan dhufa gooftaa Yesuus Kiristoos. Warra isa dhaga'anii akka seera isaaf akka dubbisaatti warra jiraatan kanaaf gatii kennuuf dhufa Yesuus Kiristoos. Gatiin warra isatti amananii maal kan jedhuuf, gatii warra dhaga'anii amanuu didanii maal? Dhaga'aniiru Yesuusin, dubbii sagalee jireenya bara bara kana dhaga'aniiru. Garuu itti amanuu didanii warra mormii geggeessan maal? Tokko lama gatii warra dhaga'anii amanuu didanii firdii Waaqayyoo isa dhumaatu eeggata. Firdiin Waaqayyoo yeroo dhufu keessatti in eeggata isaan kana dhaga'anii waan amanuu didaniif. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:13-15 irratti akkas jedha. Galaanni warra du'anii isa keessa turan of keessaa baasee hin kenna. Duunni mootummaan warra du'anis warra du'an isaan harkaa turan of harkaa baasanii hin kennani. Namni hundinuu adduma addaanis akka hojii isaatitti firdiin argate. Kanaaf warri dubbii Waaqayyoo dhaga'anii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii itti amanuu didanii duriyyuu tureera. Bara abbootii keenyattis in dhufa jedhamee kakatamee ture. Inni deebi'ee inni fudhee bareetti dhaloonni baay'een waan mataa isaa duukaa bu'eedha sabiteedhaaf. Firdii Waaqayyoo isa dhumaatu eeggata. Akkuma gaafa Waaqayyoo yeroo Waaqayyo biyya lafa kanarra deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos bara inni dhufu keessatti mootummaa isa kan Waaqayyoo bara baraan keessa jiraannu keessa qajeelonni bara isaanii guutuu iddoo aaraa, iddoo ulfinaa Kiristoos wajjin bara baraan dhaqanii akkuma jiraatan warri biyya lafaa warri akka seera kanaaf dubbii kanaatti hin jiraanne immoo gaannam keessa jooraa abidda bara baraan dhumuu hin dandeenye, dhaamuu hin dandeenye, raammoo kan nama gubu, bara baraan kan nyaatu wajjin bara baraan achi keessatti lubbuun isaanii tu'aaran galfatiin dhiphachaa bu'aa gaddaa ilkaan qaraa kan jiraatan ta'a. Kanaaf namoonni kun hundumtuu abbaan koo, haati koo, obboleessi koo, obboleettiin koo ga'een kee barri gara dhumaa kun yeroo Yesuus Kiristoos dhufutti du'a bara baraa akka hin taane, Si'ool keessa lixuu akka hin taane, abiddaan gubachuutu hin taane, har'a Waaqayyo harka isaa bal'isee siin barbaadaa jira sabiteedhaaf. Sadhageessee kanatti akka jiraattuudhaaf deebuun si barbaachisa. Deebi'uun nu barbaachisa. Barri kun bara itti nama goyyomsee nama fixaa jiru sabiteedhaaf. Tokko sadii irratti gatiin warra isatti amananii immoo maal isa jedhuudhaaf. Yesuus Kiristoosin dhaga'anii isatti amananii waan Yesuus Kiristoos jedhe kana fudhatanii isa wajjin jiraachuudhaaf warri karoora qaban tokko Kiristoosii wajjin mul'achuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 3:4 Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuudhaaf jirtu jedha. Phaawulos yeroo dubbatu ergaa kana yeroo barreessu warra Qolaasiyaasiidhaaf 3:4 irratti bara dhufa ilma namaasitti Kiristoos yeroo inni itti dhufutti unis immoo isa wajjin mul'achuudhaaf jirra jedha. Kiristoosii wajjin jiraatu bara sana keessatti gatiin warra isatti amananii Kiristoosii wajjin mul'achuudha. 2 ija muka jireenyaa irraa nyaachuudha. Bara Yesuus Kiristoos dhufutti isaa wajjin jireenyatti galanii muka ija jireenyaa irraa nyaatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:7 irraati akkas jedha. Namni gurra qabu isaa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'eef muka ija isaa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyo keessa jirutti nyaachuun nan kennaaf kan jedhudha. Isa moo'e sanaan rakkina muddama dhiphina isatti dhufe sana isa moo'e muka ija jireenyaa nyaatanii jannata Waaqayyo keessa jiraatantu kennamaaf jedha. Bara Yesuus Kiristoos dhufu sanatti ija muka jireenyaa irraa nyaatu qulqulloon qajeelon warri akka seera Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo kanatti deddeebi'an. Ni sadaffaan du'a lammaffaa jalaa ba'uudha. Warri isatti amanan gatiin isaanii bara sana keessatti maalodha yoo jenne du'a lammaffaa jalaa ba'uudha. Du'i lammaffaa yoo dhufe dhaloota akkasii kana miidhuu hin danda'u warra Kiristoositti amanan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 26 irraati akkas jedha.
namni du'aa ka'uu isa durii kana keessaa qooda qabu attam gammada, attamis Waaqayyo kan qulqullaa'edha. Duunni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoosis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru jedha. Warri du'a isa durii kana keessaa qooda qaban kuni isaan agammadan, attamis Waaqayyo kan qulqullaa'anidha. Qulqulloonni du'i lammaffaan yeroo dhufu keessatti warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyootis, luboota Kiristoos ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moo'uudhaaf jiru. Kiristoos lafa kanarra yeroo dhufu keessatti qulqulloota wajjin waggaa 1,000 edda moo'e booda gara mirga Waaqayyo Abbaatti fudhatee kan inni ol ba'u ta'a. Kanaaf du'a lammaffaa jalaa ba'uudhaaf har'a maal gochuu qabna nuyi dhaloonni? Akka seeraaf dubbii Waaqayyootti buluun nurra jira. Obboleessa koo, obbolettii koo, abbaaf haadha koo, gaheen kee du'a lammaffaadhaan akka hin miidhamneef gatiin kee, beenyaan kee inni guddaan Kiristoosii wajjin akka ta'uudhaaf wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos dhaga'u, dubbii isaa wajjin jiraachuun nu barbaachisa. Mul'atuma Yohaannis boqonnaa 2:11 irraa jedhannee ilaalle akkas jedha. Namni gurra qabu isaaf irra qulqulluun waldoota kiristaanaan jedhu haa dhaga'u. Inni immoo du'a isa lammaffaadhaan hin miidhamu. Namni gurra qabu dhageettii afra qulqulluu kan qabu isaaf irra qulqulluun waldoota kiristaanaan jedhu haa dhaga'u yookiin haa hubatu. Namni akkasii kun yoo jiraate du'a isa lammaffaadhaan hin miidhamu. Du'i lammaffaan biyya lafaa kanarratti kan ta'u yeroo ta'u keessatti yeroo sanatti namni akkas Waaqayyoon dhaga'u, namni gurra qabu kan dhaggeeffatu hin miidhamu. Du'a lammaffaanis dararamuun isarra hin jiru. Gatiin warra isatti amanan inni arfaffaan maal yoo jenne tulluu Waaqayyoo qabeenya isaa godhata. Isaayaas 57:15 irratti akkas jedha sagaleen Waaqayyoo raajii Isaayaas keessatti. Ani inni ol jedhaan guddaan bara baraan kanan jiraadhu, maqaan koo qulqulluu kan ta'e iddoo ol ka'aaf iddoo qulqullaa'aan jiraadha. Warra garaan isaanii cabeef warra gadi deebi'anii wajjinis nan ta'a. Hafuura warra garaan isaanii cabeef warra gadi deebi'aniis nan haaressaa jedha sagalee Waaqayyoo. Tulluu Waaqayyoo qabeenya isaa godhata. Namni akkasii kun ani inni ol jedhaan guddaan bara baraan kun nan jiraadha. Maqaan koo qulqulluu kan ta'e warra gad deebi'oo, warra tuffatamoo, gadadamoo wajjin, warra garaan isaanii cabee warra gad deebi'anii wajjinis nan ta'a. Warra yaada qalbii geeddaratanii dhufaatii ilma namaa eeggatanii gara mirga Waaqayyoo Abbaa wajjin tulluu qulqullichatti ol ba'u. Akkuma gaafa Waaqayyo dubbate akkas jedhe tulluu Siinaa irratti ol arginaa jedhe Waaqayyo gaaf tokko Museedhaan. Kanaaf iddoon kun immoo iddoo qulqullaa waan ta'eedhaaf qobee faana kee ofirraa baasii ol ba'i. Iddoo kanarratti ani obboleessa kee Aroon malee nama biraa hin barbaadu. Dhaloonni eessatti ol ba'u qaba? Lafa fedha Waaqayyootti ol ba'u qabna. Tulluu qulqulluu isa kan Waaqayyootti ol ba'uudhaaf garaan keenya qulqulluu, harki keenya qulqulluu, yaadni keenya qulqulluu, faanni miila keenya qulqulluu ta'uu qaba. Kiristoos akkuma qulqulluu ta'e nus qulqulluu taanee isaa wajjin jiraachuudhaaf mana keenya galgalaa ijaarrachuun unirra jira. Rakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru, nageenya irraa jireenya takka dabarru. Rakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru, nageenya irraa jireenya takka dabarru. 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 Kiristoos garuu warra gurguddaa, warra beekamoo, gamoo gaarii, konkolaataa gaarii, namoota addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an kan biyya bushaantuu hin jenne warra garaan isaanii cabee, warra garaa yaada geeddarannaa qabanii wajjin nan ta'a jedhe Waaqayyo. Isaanii wajjinis ta'een hafuura warra garaan isaanii cabeef warra gad deebi'anii nan haaressaa. Jireenya ilmaan namaa kan haaressu, warra gaddan, warra dhiphatan kan haaressu Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf inni dhumaan tokko afurratti egaa kun hundumtuu edda ta'e raate booda guyyaa cidhichaatti maaltu taala namasaa? Cidhinni waaqarraa kun hin geggeeffama. Yeroo inni ta'u kana keessatti maaltu ta'a namasaaf kan jedhu tokko abdii kiristaanotaatu raawwatamee iddoo boqonnaa sanatti galu.
guyyaa cidhichaatti maaltu ta'a nama isaaf kan jedhuuf abdii kiristaanotaatu raawwatamee iddoo boqonnaa sanatti galu. Ibroota boqonnaa 4 irratti hamma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Abdii Waaqayyo isaaniif galee abdii qabu isaaniidha. Garuu warri kanaan dura misraachoon itti himame suni sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan jedheetuti abbaan ergamaa dubbata. Kanaaf dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo itti amanuun nurra jira. Guyyaa cidhichaatti gooftaa wajjin achi jiraachuudhaaf. 2 balbala jireenyaatu banamaaf. Guyyaa cidhichaatti maaltu ta'a nama isaaf kan jedhu balbala jireenyaatu banamaaf. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:14-16 irraa akkas jedha. Warri uffata isaanii miccatan gammadan isaan muka jireenyaa namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karra isaaniinis mandarichatti waliin galu. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhan, warri haalaleen warra gumaa, warri waaqayyo tolfamaan waaqessan, warri wanta sobaa jaallatan, warri hojjetanis hundinuu alatti hin hafu. Inni dhufu sun wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa ga'uudhaaf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. An idda Daawit sanyii isaatis ani bakkalcha bariisaa calaqqisuudhaan jedha. Balbala jireenyaatu banamaaf guyyaa cidhichaatti namoota isaatiif, warra waaqayyoon eeggatan, warra isaa amanatan, warra isaa abdataniif balbala jireenyaa isa waaqarraa sanatu banama. Warri uffata isaanii miccatan kun agammadanii jedha. Uffata isan uffannutu hin taane yaada qulqullaa lapheen keenya qulqulluu warri taane kun gammachuu guddaa qabu fuula waaqayyo irratti. Isaan muka jireenya namaaf kennamu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Kiristoos isaaniif warra kiristaanota akkasiidhaaf aboo kenneedhaaf aboo guutuu jireenyaa bara baraa bukkee ga'anii muka jireenya jannata isa kan waaqayyo keessa akka isaan dhaqanii jiraatan. Karra isaanii sanaanis immoo mandarichatti waliin galu. Mandara qulqulluu biyya Yerusaalem ishee haaraa, Yerusaalem ishee biyya lafaa kanatu hin taane isa kan waaqarraa sanatti akka isaan galadhan furra waaqayyoon dubbata. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan. Sareen deemsa yeroo jalqabdu keessatti lafa yaaddeen geessu. Iddoo adda addaatti goraa, achitti gara bitaatti yookiin gara mirgaatti goraatiti waan argite fooliidhaadha kan isheen adeemtu. Warri waan hundumaa xureessan akka sareedha. Garuu iddoon kun warri qoricha namatti godhanii, warra haalalee, warra gumaa, warra waaqayyo tolfamoo hojjetanii waaqessan hundumti isaanii sun soba kan jaallatan hundi isaanii alatti hin hafu. Waan namaa warra namarratti hojjetan, qoricha warra namarratti godhan, warroonni akkasii, warri haalalee akka seera dubbii waaqayyootti hin jiraanne kun bara dhufa ilma namaatti alatti hin hafu. Iddoon isaaniif qophaa'ee jiru iddoo gaannam, si'ool, iddoo bara baraan gubachuudha. Akkuma bara dhufa ilma namaatti kiristaanonni Yesuusii wajjin bara baraan achi jiraachaa hafan, warri waan hundumaa xureessan kun immoo kan maqaa namaa balleessan kun alatti hafanii gaannam keessa bara baraan jooraa wawwaachaayyii namaan nageenye lafa firmaanni hin jirre si'ool keessa iddoo bara baraan iddoo Lusiiferii kenname inni hamaan sun inni lubbuu namaa balleessu kan saaggubiidha. Bara baraan gubachaa akkuma inni hafu warri kaadhimaa isaa ta'an, kaadhimaa Lusiifer orri ta'an achi bara baraan gubachaa akka hafan. Adaraa obboleessa koo, obboleettiiwwan koo, bara baraan lubbuu kee dhiphisaa jireenya irraa borii ishee biyya lafaa kanaaf jettee bara baraan lubbuun kee gubachaa akka namneef guyyaa nutu jiru waaqayyo na barbaaddan. Kaabaaf kibba warri jirtan kanneen baaf lixa dulli kunduula lubbuutii gammadaa balbala raarraanni banee hundumaaf walqixa dulli kunduula lubbuutii gammadaa naannotaan hundumaaf qabnaa dhaamsa ajaa'ibsiisa dulli kunduula lubbuutii gammadaa erga wangeelaan argamee nama boqochiisa dulli kunduula lubbuutii gammadaa. Har'a guyyaan fayyinaa jedha sagaleen waaqayyo. Guyyaan itti fayyan, guyyaa itti qalbii geeddaratan har'a. Du'anii kaanii deebi'anii qalbii geeddarachuun hin jiru.
kaleessa balleesseera dhaqee badii koo sirreeffadheen deebi'ee galaan hin jiru. Har'a sagalee waaqayyoo irra nutti dubbachaa jira. Warra garaan isaanii banamaa lapheen isaanii banamaaf Yesuus Kiristoos irra mul'ata. Warri uffata isaanii miccatan gammadaniidha. Dhirsi misirroo yeroo inni dhufu sana irratti isaan simatamuudhaaf jiru. Dhirsi misirroo hin dhufa. Bara inni dhufu sana keessatti garuu warri qulqulloonni simatamu yeroo sanatti. Warri qulqulloonni yeroo sana keessatti Kiristoosii wajjin gara mirga waaqayyoo abbaa hin taa'u. Kanaaf yeroo itti simannu isa dhiyaatuudhaaf warri uffata isaanii miccatan warra ibsaan isaanii qabsiifatamaa ta'e agammadan isaan. Daandii koo jallate dhaqeen sirreeffadhaan hin jiru isa biteedha. An idda daawwitii sanyii isaatis ani bakka ishee bariisa calaqqisuudha. Hin dhufa Yesuus Kiristoos. Bakka ishee bariinni ganama bariisuun hin dhufa Yesuus Kiristoos. Kanaaf guyyaa sanatti namoonni hundumtuu akka hojii isaatiitti gatii isaan argata. Inni dhumaan inni ani ittiin xumuruu barbaadu guyyaa cidhichaatti maaltu ta'a nama isaaf kan jedhu guyyaa dhumaatti iddoo bal'aa argatu mana abbaa keessaa. Ijoolleen gooftaa egeree qabu waaqayyoon kan waammatanii kan dadhabaniif humna kan aangoo hin qabneef jabina kennaminni. Agammadanii ijoolleen gooftaa egeree qabu waaqayyoon kan waammatanii kan dadhabaniif humna kan aangoo hin qabneef jabina kennaminni. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii naareffama akka joobiraas balleedhaan oliin ga'u lukkummaan isaan dorgoma. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii naareffama akka joobiraas balleedhaan oliin ga'u lukkummaan isaan dorgoma. Samiirraa abdiin keenya samii nu eega manni Yerusaalemii. Samiirraa abdiin keenya samii nu eega manni Yerusaalemii. Abbaan keenya nufaa Kiristoos nu furu warra mo'an duunii lamaffaan dararu. Abbaan keenya nufaa Kiristoos nu furu warra mo'an duunii lamaffaan. Warri akka seera waaqayyoo dubbii waaqayyootti kan jiraatan kun guyyaa dhumaatti iddoo bal'aa argatu mana abbaa keessa. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu Yohaannis caafe boqonnaa 14:1-3 akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhumaan jiru isinis immoo akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadhaa. Yesuus Kiristoos bartoota isaatti yeroo dubbate akkas jedhe garaan keessan hin raafamin jedhe. Waan biyya lafarra jiru kun garaa keessan hin raasin jedhe. Argachuun dhabuun daaruun iyyoomuun yoo argattanis yoo dhabdanis garaan keessan hin raafamin. Lolaaf oduun lola biyya lafaa kun sin hin naasisin. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Biyya lafaa kana keessa iddoon jireenyaa namni olii gadi kaatee jiraachuu hin danda'a. Garuu iddoon kun mijachuuf dhiisuu danda'a. Biyya lafaa kana keessa daraba akka jiraannu afurri qulqulluu dhugaa nuuf hin ba'a. Jireenyi keenya lafarraa kun kukkuraa dhiphachaa yaadda'a. Jireenya kana keessatti itti dabalachuudhaaf dhiphachaa akka jiraannu afurri qulqulluun hin dubbata. Garuu harki namaa kan hin ijaaramne gamoodhaan kan ol bukkee hin qabamne manni qulqulluun tokko gara mirga waaqayyoo abbaa nuuf jira. Guyyaan keenya keenyaan galuudhaaf jirra achi. Namoota nanaa sittan dubbadhaa dhaloota nanaa dhaggeeffadhaa. Manni kee lafarra utuu hin taane biyya abbaa keetii jira. Iddoo bal'aatu jira mana abbaa koo keessaa jedhee afurri qulqulluun. Yesuus yeroo itti dhugaa ba'e bartoota isaatiif mana abbaa koo keessa iddoo bal'aa jiraan ol hin ba'a. Iddicha dhaqee isiniif hin qopheessa. Utuu iddoon kun hin jiru ta'an isinitti hin dubbadhuun ture. Amma garuu iddoo guddaan namoota isatti amanan hundumaaf iddoo bal'aa iddoo jireenyaa iddoo tasgabbii iddoo haara galfiitu jira. Achi akkasin naqanii jiraattaniif an abbaa kootti waadaa galee dhufeera. Manni kee jireenyi kee lafarra kanatu hin taane jireenya darabaa jiraanna biyya lafaa kana keessa. Jireenya darabaaf jettee gooftaa wajjin ol hin dhabin. Jireenya irraa argamtee barbadduuf jettee gooftaa wajjin olitti hin bu'in.
biyyaaf namaaf firaafantiif gooftaa Yesuusiif mootummaaf nagaa buusii jiraadhu. Nagaa barbaada ilmi Waaqayyoo. Mandara jiraannu, biyya jiraannu, waldaa jiraannu, qe'ee jiraannu keessatti nagaa buusnee gooftaa wajjin walii gallee dhaaltu jireenya bara baraa akka taanu afurra Waaqayyoon barbaada seeteedhaaf. Kanaaf sagaleen kun yoo si jijjiireera ta'eedhaaf waa'ee guyyaan cidha oolichaa yoom laataa isa jedhu yoom akka ta'e sagalee kana keessatti dubbatameera. Guyyaa cidhichaa yoomi har'a beekuu qabna. Macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Wantoota baay'ee dubbifna. Sababi ta'eedhaaf macaafa qulqulluu dubbisnee hojjechuun irratti hojjechuun nurra jira. Kanaaf mallattoo dhufa ilma namaa Yesuus Kiristoos akkuma dhufu mallattoon dhufa namaa maali isa jedhuudhaaf mallattoo gurguddaan biyya lafa kanarratti ta'aa jira seeteedhaaf nu warri ogeessi kun immoo afura qulqulluudhaan macaafa qulqulluu dubbifannee warri ogeeyyii taane kun bara dhufa ilma namaa sana keessatti jedha fuudhaaf heerumni hin baay'ata mana ijaarratu ciqni gurguddaan hin ta'a iddoo adda garaa deemu waan tekinooloojiin fide duukaa hordofanii adeemu faashinii hordofu dhaloonni kana Kiristoos akka dhufu bara Noohitti akkuma ture bara Looxittis kunoo hin ta'e nyaachaa dhugaa sirbaa namni jireenya mataa isaatii jireenya foon isaatii jiraachaa lubbuutti hir'isaadha kan isaan jiraatan. Tu kun garuu irratti hin beekamin mallattoon kun dhufee isa dhumaa bishaan badiisaa fuudhee dhaloota gudduu guugee soqe. Bara sana keessatti garuu markaba qaba namni Waaqayyoo Noohin iddoo galaa tolfatteetta. Bara lolliif rakkoof dhiphinni biyya lafaa kan irratti ta'e hundumaa keessatti Waaqayyoo iddoo qopheesseef Iliyaasidha. Holqa dhagaa qopheesseef iddoo itti dhokattu iddoo itti rakkina dhiphina yaaddoo biyya lafaa kana dabarsitee gara mirga Waaqayyoo abbaa dhattu iddoo qopheeffadhutu yeroon jiru. Nu wajjin akkuma ture Yesuus nu wajjin jira sabiteedhaaf. Kanaaf mallattoo dhufa ilma namaa sana irratti yeroo dubbanne Yesuus Kiristoos hin dhufa waa meeqaaf dhufa waa lamaaf dhufa. Gatii warra isatti amananii kennuudhaaf gatii warra dhagaanii amanuu didanis isaaniifis firdiin bara baraa akkuma eeggatu. Gatii warra isatti amananii maal yoo jenne akkuma sila dubbachaa turre bara dhufa ilma namaa sana keessatti iddoo jireenya bara baraa iddoo jannata Waaqayyoo isa jedhame sana keessaa bara baraan akkuma kiristiyaanni Kiristoosii wajjin jiraatan warri kaadhimaa Lusiifer kaadhimaa biyya lafaa kan ta'an kaadhimaa seexanaa warri ta'an immoo bara baraan Si'ool keessatti gubachaa wawwaachaa bu'aa iyya namni tokko dhaga'uu hin dandeenye. Mootummaatti eeyyoo iyya kana mootummaan hin dhaga'u namni hin dhaga'u namni dhaqee namaaf dirmatu hin jiru. Kana keessa bara baraan jooraa hafu. Waaqayyo garuu har'a akkuma bara baraan jooraa namni nutti dubbachaa jira sagalee isaa. Inni dhumaan guyyaa cidhichaatti maaltu ta'a isa jedhu amma akkuma amma dubbatame. Abbaa koo biraa mana bal'aatu jira iddoo guddaa jira jedhee gooftaa Yesuus. Kanaaf biyya qulqulluu isa waaqarraatti akka galluudhaaf ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Mee sagalee kana Waaqayyoo jireenya bara baraa akka nuun ga'u in kadhanna. Gaarummaa keef tola keef arjummaa keef waa'ee dubbii jireenya bara baraa waan nutti dubbattedha. Isa deebi'uun irra jiru akka deebi'u isa jabaatee adeemuun irra jiru immoo akka jabaatee Tsiyoon biyya qulqulluu tulluu kan Waaqayyoo sanatti akka galuudhaaf waan abdachiifteef ani nan dhufa biyya lafaa kana irratti isin hin dhiisu. Warri ana Kiristoos hin beektan gammadaa jettee akkuma dubbatte sitti gammannaa Waaqayyo galatoomi. Bara baraan kabajami warra gaddeebi'oo barbaaduu dhufte sabiteedhaaf ulfaadhu. Dubbiin kana namni dhaga'e hundumtuu dhaaltuu jireenya bara baraa akka ta'uudhaaf ayyaana kee baay'isiif. Ammas dubbiin jireenya bara baraa biyya waaqarraatii balballi waaqarra banamee nu haa eeggatu. Warri sagalee kana dhaggeeffatan kan ittiin badan kan ittiin du'an utuu hin taane jireenya bara baraa biyya waaqarraa isaan ga'i. Dorgommii hafuuraa qulqulluu isa jireenya bara baraa sanaa biraanis nu ga'i. Gonfoo bara baraa nuuf laadhu. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoos. Abbaan keenya nufaa Kiristoos nu furu warra mo'anduunni lammaffaan dararu. Warra mo'anduunni lammaffaan dararu. Warra mo'anniyyuumni lammaffaan dararu. Warra mo'an gidiraani lammaffaan dararu. Warra mo'an leeyyoonni lammaffaan dararu.
lafa yaadne keenya. Yesuusin waltaane matumaan taanu lubna kaayoof kan hin qabsoofne hundee jigeen bonne abdii bara bara kaadhimamne irra dhaaluudhaaf Yerusaalemaarra hundee jigeen bonne abdii bara bara kaadhimamne irra dhaaluudhaaf Yerusaalemaarra gonfanne ramgoodumma Yesuusin waltaane matumaan taanu lubna kaayoof kan hin qabsoofne hundee jigeen bonne abdii bara bara kaadhimamne irra dhaaluudhaaf Yerusaalemaarra hundee jigeen bonne abdii bara bara kaadhimamne irra dhaaluudhaaf Yerusaalemaarra gammadanii ijoolleen gooftaa egeree qabu Waaqayyoon kan waammatanii kan dadhabaniif humna kan aangoo hin qabneef jabina kennamni gammadanii ijoolleen gooftaa egeree qabu Waaqayyoon kan waammatanii kan dadhabaniif humna kan aangoo hin qabneef jabina kennamni warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii naareffama akka joobiraas balleedhaan oliin ka'u lukkummaan isaan dorgoma warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii naareffama akka joobiraas balleedhaan oliin ka'u lukkummaan isaan dorgoma samiirra abdiin keenya samii nu eega manni Yerusaalemii samiirra abdiin keenya samii nu eega manni Yerusaalemii abbaan keenya nufa Kiristoos nu furu warra mo'anduuni lamaffaan dararu abbaan keenya nufa Kiristoos nu furu warra mo'anduuni lamaffaan dararu abbaan keenya nufa Kiristoos nu furu warra mo'anduuni lamaffaan dararu abbaan keenya nufa Kiristoos nu furu warra mo'anduuni lamaffaan dararu warra mo'anduuni lamaffaan dararu warra mo'aniyyoomni lamaffaan dararu warra mo'an gidiraani lamaffaan dararu walleeyyoonni lamaffaan dararu nameetu nu eeggata balballi jireenyaa furii lubbuu inni ta'e Yesuus gara keenya tuffanneerra wanta biiftu gadi nu duukaan daruu shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru banameetu nu eeggata balballi jireenyaa furii lubbuu inni ta'e Yesuus gara keenya tuffanne shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru nageenya irraa jireenyatti akka dabarru shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru nageenya irraa jireenyatti akka dabarru 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 nageenya irraa jireenyatti akka dabarru